keessumaa shamarran biyya Arabaa jiraatanii fi biyyoota adda addaatii mana namaatii hojjettan seenaa isin irraa barachuu dandeessan kana isiniif qabadhee dhiyaadheera. Namni isin suura irratti argaa jirtan kun haadha wabii yookaan Burtukaan jedhamti. Seenaan ishees akkas ture. Waggaa tokko oliif maatii fi hiriyoota ishee duraa baddee yaaddoo guddaa keessa galchite kan turte haadha wabii maaltu mudate? Maqaan ishee Burtukaan Mallasaa jedha. Waggaa 2 dura akkuma nama kamiiyyuu hojjettee of jijjiiruuf biyyoota Arabaa keessaa gara biyya Baahireen imalte. Gaafan imalee jedhu maatiin biratti ramadame yookaan maatiin biraa hojjedhu wajjin baay'ee waliif galle. Ijoolleen maatii kanaa illee hedduu na jaallatan jetti Burteen. Sababa kanaafis mindaa koo yeroo naaf kaffalan baay'ee na kabajuu jetti. Haaluma kanaan otoo jirruu ji'a 8 booda maatiin sun hojii manichaaf nama dabalataa waan barbaachiseef intala biyya Filiipiinsii tokko fidanii na biratti dabalan. Hojjettuun kun gaafa galtu maatii fi ijoolleen mana sanaa jaalala guddaa waan naaf qabaniif hinaaffaa hamaa keessa galte jetti Burteen. Yaaliiwwan jireenya koo miidhan tokko tokkos narraan gaggeessuu jalqabdee jetti. Gaaf tokko garuu waan addaa tokkotu na mudate. Innis turtiin paaspoortii kootii waan xumurameef hojjechiiftuu yookaan maadaamii koo waliin ta'uun gara bakka paaspoortiin itti haareffamuutti deeme. Paaspoortii koos haareffadhee fuunee deebinee yeroo manatti dhiyaannu hojjechiiftuun koo sun gara hojjettuu ishee mana jirtuu sanaatti bilbiltee ati ijoollee nyaata nyaachisi, Burtukaan immoo dhuftee haaraffistu jettee hojiif gara biyya biraatti deemte. Anis mana bira yeroon ga'e gamoo 3ffaa irratti waanan amanuu hin dandeenye tokkon argee jetti Burteen. Innis daa'imti waggaa 4 gamoo 3ffaa irraa dhiigaan makamtee ciisaa jirti. Yeroo kana anis fiigee dhaqeen mucaa kana oliif gadi qabee ilaalaa bilbila koo fuudheen hojjechiiftuu yookaan maadaamii kootiin bilbilee jetti. Yeroo ani daa'ima oliifii gadi gaggaragalchee gara maadaamii kootti bilbilu yeroo kana edaa intalli Filiipiinsii sun gamoo 4ffaa irra dhaabattee bilbila isheetiin yeroo mucaa qaqqabu viidiyoo na waraabaa turtee jetti. Kana gidduutti hojjechiiftuun koos dhuftee waliin mucaa bakka jiruu kaafnee gara hospitaalaa geessine. Utuu nuti achi jirru intalli manatti hafte sun viidiyoo waraabaa turte sana abbaa manaa mana sanaaf ergite. Akka waan ani mucaa sana balaaf saaxileettis itti himte. Abbaan manaa ofii isaatii poolisiidha. Innis viidiyoo sana fudhatee aarii guddaadhaan guutamee ariitiin gara hospitaala nuti keessa jirru dhufe. Dhiirri dubartii rukutuun hin eeyyamamu waan ta'eef hojjechiiftuu koo sanatti viidiyoo sana agarsiisee akka waan ani mucaa sana miidheetti ishee hubachiisee jetti Burteen. Isheenis oduu sobaa kana abbaa manaa isheerraa erga dhageessee booddee garagaltee kaballaa hamaan na kabalte. Akka isaan ija ishee duraa na fuudhanii deemanis dubbattee jetti Burteen. Achumaan gara mana adabaatti na geessani. Achittis reebichaa fi dararama tokko narraan ga'aniiru jetti. Sana booda viidiyoo sana ragaa godhachuudhaan hidhaa waggaa 10 natti murteessanii na hidhani jetti Burteen. Sana booda maaltu ta'e? Akkam taate? Murtiin hidhaa waggaa 10 kun gaafa natti murtaa'u filannoowwan 2tu naaf kaa'ame jetti haati wabii. Waggaa 10 kana keessatti daa'imni kun yoo duute atis ni ajjeefamtaa, yoo bayyanattee fayyite garuu waggoota 10 kee xumurtee baataa naan jedhani jetti. Achumatti hidhamee otoo hin jiru daa'imni sun xiqqoo akka obbaruu taanaan poolisoonni yakka sana hordofaa turan kan si kuffise ishee kana miti jedhanii suura koo yeroo itti agarsiisan ana akka hin taane dubbatte. Dabalataan ani hidhamee ji'a 7 booda hojjettuun daba kana narratti raawwatte sun utuu isheen bilbila isheetiin hiriyoota isheetti haasoftu hojjechiistuun koo yookaan maadaamiin koo sun dhageesse. Manan galee jiru kana keessatti daa'ima isaanii jalaa kuffisee akka waan mucayyoo lammii Itiyoophiyaa tokko kuffisteetti viidiyoo waraabeen ishee hiisisee jettee dubbatte. Kana irratti maadaamiin koo sun macaafa qulqulluu koo qabattee gara mana adabaa sana dhuftee waan dhageesse sanas natti himte. Amma macaafni atitti amantu kun yoo ati dhugaa qabaatteef dhugaa kee siif haa baasu naan jettee macaafa koo naaf kennitee deemte. Sana irratti akka lubbuun koo oolu bareen xiqqoo hafuurri natti deebi'e jetti Burteen. Dubbii maadaamiin koo otoo dubartiin sun bilbila haasoftuu dhageesse kunis akka hojjechiiftuun koo sun qorannoo intala sanatti cimsituuf na gargaareera. Hojjettittiin sunis
akka dubbichi gara isheetti adeemaa jiru hubachaa waan dhufteef turtii ji'a afurii booda qabeenya jaraa duraa saamtee manaa baddi. Yeroo kana suura ishee bakkoota adda addaatti maxxansuun poolisiin barbaadamte. Buufata xiyyaaraattis qabamtee gara buufata poolisiitti geeffamte. Yeroo qoratamtu hinaaffaa irraa kan ka'e daa'ima illee akka miite hunduma isaa dubbatte. Hidhamee turtii waggaa tokkoof ji'a tokkoo booda utuu mana adabaa keessa jiru torban darbe keessa na waamanii akkan ba'u natti dubbatan. Maatiin sunis dhufanii dhiifama na gaafatanii gara biyyaatti na geggeessani jetti Burteen. Argitanii garraamummaa isheetiin mucaa kufee jiru qabdee utuu du'a ta'ees hammuma kana. Haa ta'u malee Waaqayyo warra isaa manatan gonkuma hin gatu. Tarii rakkoo adda addaa keessa kan jirtan waan hin balleessiniin adabamtanii kan jirtan dhugaan keessan dhokatee fakkeessitoonni isin duraa dhoksanii kan jiran nama itti iyyattan kan wallaaltan waan gootan wallaaltanii jireenyi bitaa isinitti galee kan jiru. Waaqayyo abbaa murtii qajeelaa jalaa homtuu hin dhokatu. Guyyaa tokko isinis dhugaa baatu taatu. Jabaadhaa jechuun dhaamsa koo xumuraati. Obboleettii keenya kanaanis baga Waaqayyo si yaadate dhugaa kee sii baase jenna. Seenaa kanarraa hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Seenichi xumurameera. Copy link, like, share godhaa seenaa kana waliif daddabarsaa. Ulfaadhaa.